Namummaan dhabamu qondaalli tokko yookiin immoo daldalaan tokko yoo tika eegumsa maafiyaa kanaa kan qabaatu taate waan fedhe yoo hojjetu taate ajjeesu ittiin gaafatamu, saamu ittiin gaafatamu. Kanaaf miirri gurbaa tokko kalee agartanii gurbaa loltu tokko ka Bishooftuu irratti waan garaa nama nyaatu dubbate. Homaan fiddan amma Oromiyaa guututti hoggaa namni mirga tajaajilamuu gaafatu sini madda mana murtiin si geessa. Qondaaltiin si gaafa si geessu maal homaan fiddu deemu homaan fiddu minim mataa. Yaani jedhu kun untouchable sense of accountability guututti akka badu godhee jechuudha. Kabiraa aangoon faayidaa uummataaf biyyaaf osoo hin taane maallaqaaf akka taatu. Yeroo baay'ee irra deebi'eera kun monetization of politics, monetization of power. Oromiyaa keessatti aangoon maallaqaan bitamaa akka jirtu ragaa gujii isin agarsiisee jira. Rakkoon aangoon maallaqaan bitamuu qofaa miti. Maallaqaanuu kasii bitu maafiyaa kana. Maafiyaa kanatu sirraa yoo maallaqan qabaate maafiyaan kun araaxallee ruutaalee malee Adaamatti amma hojiin guddaa wal quunfaa hojjetan araaxa liqeessuudha. Namni tokko kantiibaa ta'uu godinatti shuumamuu yoo barbaade maafiyaa kanatti dhaqee maafiyaan kun tokkoffaa jaarsummaa sii dhaqa Oromiyaa. Lammaffaa maallaqa siilee keessa maallaqaan aangoo sii bita. Si bitate jechuudha. Gammadaan yoo aangoo maafiyaan bittee fi achi keesse tokkoffaa hatee saamee saamsisee idaa san ofirraa kafaluu qaba. Yakka waan hojjeteef yakki sun saaxilamuun yookiin immoo hin ajjeefama. Kanaaf kantiibaan tokko bulchaan godinaa tokko ashkara maafiyaa kanaa ta'ee uummata irratti yakka hojjeta jechuudha. Miidhaan maafiyaan gama hawaasummaatiin qabdu humnaan bulummaan adeemsifamaa deemu normalization of organized crime. Namoonni dalaganii namoonni walitti kan dhufan yuuneenii ijaarratanii jaarmoota adda addaa ijaarratanii waliin dalaguudhaaf osoo hin ta'in walitti dhufanii biyyaaf uummata saamuudhaaf deemuun adeemsifamaa deemaa jechuudha. Barnoonni jabaatanii hojjechuun gatii dhaba. Namoonni amma ani isin saaxilaa jiru kun irra caalaan isaanii warra haayiskuul hin fixini. Wamanee mannaaraadhaa kiisa namaa lixaa turteedha. Hedduun isii hattuudha. Waggaa 87 irraa warra watakka hin qabneetu arra bileenara ta'ee ol bahee jira. Namni yoo laalu gurbaan haayiskuulii fi yuunivarsiitii daldalaa ture tokko homaa hin qabu. Hin qabu qofa osoo hin ta'in ilmaan isaa nyaachisuu hin danda'u. Gurbaan durriyyeen tokko ka haadhaaf abbaan abaarte abbaa qabeenyaa guddaa ta'e waltajjii irratti fuuldura ta'a. Uummata keessatti akka kabaja ilaalama. Kanaaf ijoollee jalaa dhuftu jabaattee hojjechuu jabaattee barachuuf osoo hin ta'in hannaaf saamichatti akka deemtu godhaa jechuudha. Kanaaf dhiibban gama hawaasummaatiin inni qabu laafaa miti. Miidhaan maafiyaa Oromummaa fi Oromiyaa irratti waliigalaan qabu kana gaccibsee dubbachuun barbaada. Gandummaan takka naannummaan tooftaa ijoo maafiyaan tun ittiin jaaramtee fi olola ittiin ooftu waan ta'eef loogiin sirna mootummaa keessatti hiddasii jabeeffachaa akka deemtu godhaa jira jechuudha. Loogiin gandarratti naannoo irratti hundaa'e sirna mootummaa keessatti akka babal'atu fudhatama akka argataa deemu gadi jabeessaa deemaa jira jechuudha. Gadoo fi haaloon babal'achaa akka dhufu namoonni gosti isaanii gandi isaanii dhiibame jedhan gadoo matatti akka horatan haaloon onnee isaanii keessa akka seenu akka babal'ataa deemu godhaa jira jechuudha. Walamantaa fi wal abdannaan haphachaa deemaa jira Oromoo jidduutti. Wayyaaneen Oromoo qoqqooddee bitaa turte. Garuu taaktikaalii fayyadamte. Sadarkaa ammaa kanatti gandoggaa jennu akka dur gosoota fi naannolee gurguddoo mika jechaa jiru bar. Aanaa keessattiyyuu namoonni gosaan qe'eedhaan wal jaaranii warra biraa dhiibuun kuni namoonni akka adda ciccitu fragmentation of society fidaa deemaa jira jechuudha. Yeroo kanatti silaa Oromoon erga qabsaa'ee sirna alagaa jalaa bahe booda yeroon kun silaa yeroo gosoota Oromoo naannolee Oromoo waggoota dheeraadhaaf addaan ciccitanii addaan babaafamanii turan kana walitti finnee wal simsiifne. It should have been a time to work on integration, speeding up of integration of the Oromos. Maafiyaan garuu faallaa sanii Oromoon daran akka addaan faca'u addaan fagaatu dantaa
gurmuu fi dantaa maallaqaatiif jecha ummata addaan fageessaa jirti. Miirri har'a Oromoo Adaamaa, Oromoo Shaggar, Oromoota bakka adda addaa jidduu jiru miira nama sodaachisuu fi nama saalfachiisu jechuu dandeenya jechuudha. Gara biraatiin har'a Oromootu aangoo qabate jedhanii dubbatama. Akkas taanaan silaa har'a Oromoon kan godhuu qabu sabaaf sablammoota biroo ofitti hammatee wal ta'ee wal dhagahee wal hubachuu uumamuu danda'uu qaba ture. Faallaa kanaa garuu maafiyaan tun maal godhaa jirti? Oromoo irratti jibba hama shakkii hama Oromoo irratti fidaa jirti. Adaamatti saamtee, Walancitiitti saamtee, Ambootti saamtee, Shaashamanitti saamtee, Bulee Horaatti saamtee dhuftee maallaqa saamte saniin Finfinnee irratti konkolaataa biyya hin jirre bitti. Iyyisiisaa deemti. Karaa cuftee lafa dhiitti. Mana barcaan mana farsoo keessa seentee maallaqa facaafti. Wal tumti, nama tumti. Sabni Finfinnee keessa jiru eenyu akka isaan ta'an hin beeku. Yookiin immoo kalee hiyyeeyyii manaatii akka ta'an isaan beeka. Kanaaf namoota muraasa iyyaala akka ta'etti osoo hin ta'in akka bakka bu'aa Oromootitti waan laalamaniif akka Oromoon hundi quufee haqqi isaa jiruutitti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf ilaalchi farra Oromofoobiyaan likkii malee akka babal'atu godhaa jira jechuudha Finfinnee keessatti. Yeroo silaa saboota hawwachuu qabnutti, yeroo silaa sabootaaf fakkeenya ta'uu qabnutti, nuti uummanni keenya cunqurfamne dhiibamne jeet qabsoo kan godhe. Har'a silaa kan ta'uu qabu guddannee mul'achuudhaan sirna ummata sirna gadaati ke jennu san fairness, justice, egalitarian equity yeroo silaa itti agarsiifnutti of tuulummaan, baalagummaan, durriyyummaan huccuu Oromoo uffate afaan Oromoo dubbataa saboota duratti deemu kun ummata keenya irratti ilaalchi farra Oromoo Finfinnee fi bakkoota adda addaatti akka babal'atu shoora guddaa taphataa jira jechuudha.